मैं चाह कर बच्चे दे मुंह की मत आप Juar jechuun ijooromot juar jechuun miila oromot juar jechuun qaama oromot ajjechaan ummata walloo ajjechaa keenya ajjechaan ummata dirree haa dhaabbatu ajjechaa walloo haa dhaabbatu ajjechaa wallaggaa haa dhaabbatu ajjechaa wallaggaa haa dhaabbatu ajjechaan ummata walloo haa dhaabbatu ajjechaan ummata walloo haa dhaabbatu ajjechaan ummata dirree hasaatanaa'oo haa dhaabbatu haa dhaabbatu oromoon tuqaan oromoo fikkaatti oromoon tuqaan oromoo fikkaatti ijji du'aan ija teenya Juar Muhammad ija teenya Juar Muhammad ija teenya Juar Muhammad miila keenya Juar Muhammad isa tukuun nu tukuudha ummata miliyeena shantam ibduuba qaba yaa biyyi ana hubadhu ana beeki firratti himmanaamin yaa biyyi obirratti himmanaamin wayyaanee buqqifnee si godhanne wayyaanee buqqifnee si godhanne siiyuu keenya jennee qoqqollee malee naftanyaa ilmaan amaaraa isaan jalatti dumbulchitu Juar Muhammad dhugaa waan dubbateef eda aggaamiin irratti godhamuun numan taane yaa biyyi ofirratti himmanaamin yaa biyyi ofirratti himmanaamin ajjechaan ummata walloo ummata keenya ajjechaan ummata wallaggaa dhiiga keenya ajjechaan ummata dirree saatnaa'oon dhumaa jiru dhiiga keenya yaa biyyi keenya jennee kutanne malee kana beeki guyyaa tokko ummata oromootiif hin fudhattu yaa biyyi oromoo miliyeena shantam sirna naftanyaa
jalatti niin deebisa jechuun irratti manaam yaa Oromoo yaa Abiyyi Oromoo miliyoona 50 yaa Oromoo yaa Abiyyi obeeggadu nuti keenya jennee si qolqolu jirra nuti keenya yaa Abiyyi obeeggadu naftanyaan simbaastu naftanyaan simbaastu yaa Abiyyi nuti keenya jennee kutanne malee guyyaa tokko nuunkees Jawaar Mohaammed Jawaar Mohaammed harka Oromoo Jawaar Mohaammed qaama Oromoo Jawaar Mohaammed Tukaantoo Jawaar Mohaammed Tukaantoo Jawaar Mohaammed Tukaantoo Jawaar Mohaammed Tukamnaan abadan duraan dhabamna malee Jawaar Mohaammed dumantuu hile Abiyyi Oppidio Abiyyi Oppidio obeeggat Abiyyi Oppidio obeeggat Jawaar Mohaammed ija Oromoo Jawaar Mohaammed ila Oromoo Jawaar Mohaammed ija Oromoo Jawaar Mohaammed Oromoo miliyoona 50 Iftuuba qaba Jawaar Mohaammed Oromoo miliyoona 50 Iftuuba qaba tuqa hinta'u nuti dhumne isa tuyta isa tuyta yaa Abiyyi himmanaamin yaa Abiyyi himmanaamin yaa ODP himmanaamin yaa ODP himmanaamin Jawaar Mohaammed ija Oromoo tuqaan ta'u Jawaar Mohaammed ija Oromoo tuqaan ta'u nuti dhumne isa tuytan malee hinta'u ajjeechaan walloo ajjeechaa teenya ajjeechaan ummata walloo hatattamaan dhaabbachuu qaba ajjeechaan ummata walloo haa dhaabbatu ajjeechaan dirree haa dhaabbatu ajjeechaan dirree ummata saadiraa'oon kan godhamu haa dhaabbatu yaa Abiyyi beekaa ofne malee ni ramne sayin yaa Abiyyi beekaa ofne malee ni ramne sayin yaa Abiyyi keenya hin jeetu jennee suuta jenne malee kana beeki yaa Abiyyi keenya jennee ati keenya jennee sirra of quusajne malee kana beeki guyyaa tokko nuunkees nu qasiqaayediisi ummanni kun wayyaaneewu habuqqise tana beeki yaa Abiyyi irratti manaamin naftanyaa ummata Oromoo irratti goomsuun gaariin ta'u sii gaariin yaa Abiyyi ija Oromoo Jawaar Mohaammed tuttuquun Oromoo miliyoona 50 tuquudha ajjeechaan walloo haa dhaabbatu ajjeechaan wallaggaa haa dhaabbatu ajjeechaan dirree haa
Juwar Mohammed. Ija teenya. Warri dhaabbatu. Oromoofi. Warri dhaabbatu. Oromoofi. Asidaama. Warri Mohammed. Warri Oromoo. Asidaama. Yaa Oromoo. Juwar Mohammed. Ija teenya. Yaa Oromoo. Juwar Mohammed. Ija teenya. Aye, lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dubbitan irratti maaltu sin dhagahame maal? Alla dubbitan wanni na dhagahame. Duuti naa dhiyoodha wareegamni naa dhiyoodha. Aye. Bokuun tunarraa kaartee riqichatee fi ilmaan Oromootiif Abiyyi Ahmadii fi yaa Rabbi Juwar Mohammed lubbuun too dura dabruu qabdi. Abiyyi Ahmad illee hin dhageenyu. Juwar Mohammed lubbuu tanaan dabarsaa fi lubbuu tanaan dabarsaa fi. Ni dhumna. Nuti dhumnee inni haafu. Juwar Mohammed jechuun ulfilmaa Oromoo. Akka. Undi Oromiyaat. Maal ta'e? Sirna naftanyaati bitamee jira. Maal baatara? Arra maal baat? Arra deeggarsa Jawaar eda itti haasawa bulansanii fi akkasitti. Baate. Inni tuqqaan ta'u ittillee dubbatu ija Oromooti. Ija teenya ija Oromooti. Ija sana ayyaanu halkan guyyaa duraan nu godhe sana irra iftumaan uumanne Jawaar Mohammad qabu isaan biyya arganne isaan ilmaan guddifanne isaan ilmaan barsiifanne isaan iftummaa kana isaan ilmaan keenya nuti irra wareegamna lubbuun teenya abaatu Jawaar jiraate. Duraan halkanii amma nu guyyaadha inni nu qabu nuti dhumne walii akkuma arrallee barullee. Galgoma fayyada. Gurgura quraanaa nama tuudha. Ashish. Akka siigaa daawwattoota keenya magaalaa malkaa raafuu godina Harargee bahaa Kombolchaa hawaasni aanaa Kombolchaa akkanatti beekunoo duraa duubaan salfiin gaagamoo duraatiin kunoo bakka agartan kana dhumti siigaa waan booda waan mul'atu miti. Ummanni haa hattoota qarreerraa Jawaar Mohammed sultaana sireerraa jennaan. Aye. Hattoota qarreerraa Jawaar Mohammed sultaana sireerraa jennaan. Hattoonni san hattoota qarreerraa Jawaar Mohammed.